Dassaalany akkamitti jedha maaliif siifi maamee intalti poolisii tokkoffaa sukkaata akka waan namni feemas ni leenca ta'ee akka waan feemas ni giiftii ta'ee nama qooyina dabaluu miyuutirra jirta namicha sharmuuticha miyuutirra jirta caalaa nuure miyuutirra jirta itti muddi miyuuti isinni haala bootee haasa'e feemasa bichaa dhageeffadhu kaa feemasa bichaa ol nayxee waan akka aslii waan akka rafaate waan akka nasrii aanulee kunniin if guddisi yoo dhageesse if guddisi itti fufate kunniin ufiifuu oolla akkas oolla bulla dhageeffadhu leenca shan kenne kunuyyuudha kana ka viidiyoon ta'u kunu amma gaafachuu qabna sharmuuticha kan sharmuuticha junee kan edana rafeen bulu Ramzi sanduuqa jettee barni boonanii barbaadisonni Oromoo kun mana nama naqanii ni boonanii bar. Maaleen jan kanniniif gurguratanii miliyoona kan hora meeqa qabanii hinkan nama naquu dhiisanii. Isinii xumura dhageeffadhaa. Dhageeffadhaa isinii xumura. Yoo geemii qabatanii. Ani yeroodhaan jala ture ani yochi gala. Akka gartee waan ani baay'ee wayii caalaa Oromoo galchaa gaa'es wani murtera. Dhageeffadha akka waan giiftii garteetiin leenca kan nuti deemanitti bara jirtaani. Taap godha sheer godha namni yeroo kan isa haati jinarraa sagalee namni tokko fakkeenyaaf yoo geema taphattu giiftara itti himattu jira yookaan immoo giiftaras itti si dhufu jira. Giiftara dharraa kan nuti hedduu barbaachisaadha baay'ee. Giiftarri maali? Giiftarri kuni giiftii si kannaa jajjabeeffamuu qaba nama gisee 60 san galchanii fooloo godhanii giiftaroota kana jajjabeessuu qaban ture. Garuu isaan maal dalagan? Feemasi kuma jira haaniiti achi. Feemasi marmana oowwifnaan geebara haalaqa sanii booda maal gochuu dirqama giiftara galchuu dirqama. Amma achi kana laalu ture warra akka turuun boduu yettamu. Marqoos yettamu wallaahi giiftaroota nama beeku hedduu si jira. Namni tokko hin godhu jechuudha. Gameroonni qofti jira gadee amma fakkeenyaaf asiliin tokkichaa leenca kannedha. Mee fakkeenya asiliin kun yookaan leenca kannee malee mee agartanii hin jiru. Achi gubbaa yoo teessee afaan banuu irratti namni qixa isaanii akkana yoo giiftii nama bar namni yoo giiftii finne yookaan immoo feemasoonni kun yoo giiftii kanuu hin dandeenye maal gochuu dirqama isaa irratti nama gartee giiftii kanuu danda'u galchaa jedhanii galchisiisuu carraa kan nuufi danda'utu isaa irra jira. Garuu hin godhan rakkoon isaanii guddaan kanadha. Si galee kabaja qaban kanaaf biyyoo daa'ima miskiina kunoo nama 100 boojisan jechuudha wallaahi uummata kana qabdee qotabtu uummata addunyaa. amma laal maamee poolisii ati reefu sana sanii bootaa mimmaati maamee poolisii mamiciyyooni reefuun tana akkuma amaartittiin irra dhiichiftetti gaggaba hojjette qeeroon akkanatti gaariitti eeganis ni ta'a. Amma hanga Yesus barbaadanii Israa'eliitti fidanitti hin kaatumma. Gaggabuu miti intalli sun dhageeffadhaa. Gaggabuu miti intalli Bayyuusus jeetaa roetti. Osoma duute intalli garaana nyaattu. Tina sharmuun hin jirtu. Intalli akkas bushtii wayii. Anillee osoo duute dantaarraa hin qabu. Ina illee amma mee maal goote taphat leenca ofii kenne moo leenca namaa kenne caalaa nuure maal goote taphat junee kana nu wal guddisaa kana taphachiifamti junee mudirra kaafadhu. Junee nu gaafata amma juneen gaddeemsa juneen Junee leenca isaa biti. Antanaafin dhufeeti junee salaamu alaikum. Junee. Rosa galcha Rosa. Aboo ilma sharmuutaati waan inni gadda baadiyyaa kan deemee si guyyaa kan nidee dhufte moo. Junee maal tulee jennaan leenca sadii moo torba kenneeranii leenca sadii moo torba kenneeranii junuma kanaa akka godhan siimuu meechi irratti dhageeffadhu jilaan ture. Junuma kanaa Rosa iyyaa mamotar daf. Wala dhageeffadha gaafoo ijoollee muutii seenaa tartaraan dubbanna dhageeffadha akka nama as jalaa kana bu'aarsu taasoo na dhageeffadha. Laal wal cinaa naasoo junee kana eenyu buufnaa jedhaniiti warri waata kan kanneen kun irra maranii eegigaa junee buusanii ji'aan maa tilmaame junee gabbuusan. Salaam alaikum. Gara Rosa naki. Assalamu alaikum. Goote isteetii irra baadiyyaa tol deebi. Gurba. Boota ka gurba ol deebi. Dhageeffatu. Dhagee jaala amma junee gad darbanii beeytee abootniin koofla heettee tilmaama kiyyaa walirra dhuftee junee kan mala fadhuun argee beeyta. Caalaatti aboota bona dubbiin teejeeti. Caalaa nuureetii fi musaaf tokko achi dhaqanii abaaboo haran. Abaaboo isaanii viidiyoo raabbateetii nama harkaa qabachuudha. Abaaboo haranii. Geessi Haranii namni galchuu dhabame.
ايه ايه شكرا تبايتي شكرا قالتومي Ako ko wala. Koy me ma june interview ko na ko cara-cara tu bana jole mame bolise Amarin te veita morali daketni maiki oro te chabak maiki de tunuma de na veite o mane ang mapipasa tolna ka yona dagan le dalta sani to Sabona. kan nani Opsi. Osime saban Oromoo obsime intalatiya. Sabona. June interview goona isa tokko wala dhageen nu maamme. Junee kana waa gaafachuu barbaade. Junee keenya leenca keenya Harargee sababiin ati asii guurtee achi geessituuf maali? Mee eessaaf guurtee achi geessite nu himuu dandeessaa? Mutirraa kaafadhu. Moo waan ijoolleen teenya deengedee walii qabdeessi kannite sanii geessitee achi ganna itti. Biisaan gaafatina maallaqa biyyaa. messenger dhaqabi june mega fi ade bizos. June tafannas tanaffas. Gaafii hawaasaa si gaafachaa jirra. Gaafii hawaasa guutuu si gaafachaa jirra. Oromo Gaafii hawaasa bal'aa. Aarte kuller. Oromo tam. Usme. Qarshii 500 waliin bitama leencinni kanneessan jirana. Safaataan hin jiru. Junee qarshii 500 walii isaaf iddeen leenca saniin kannite. Akka Oromootiin kanneef. Abona michana ka Oromo mal Oromo ne di jirti miti lenche shan isa fi diati himi bakka kaise. Oromo tam ne. Lan saniyyuu haga duraa galchaniiti gizee boodaa gabbuusu turan. It's okay. Afaan Oromooti. Si galee? Yaa yoo gadii leenca tokkoo gadii godhatee birrii irraa fudhatee giraatee dhaqee kanneen fokkee normaala. Birrii wanta kana sirriitti mara dhagee baddaa qo'ee meequ takka. Amma isin geema itti anamma geema kana. Deeggartallee geema guddaan taphadde sina gartan. San durallee geema mucaa wajjin isa qacaraa ta'ee dhufee taphan. Akka durallee nama keenya Harargee kan hunda dura ijoollee harka kiyyaa kana anaa geema dura taphate. Warra gurguddaan dura sarara geema taphate malee. Baabaa kiyya geemni namni maqaa Oromoo ol qabuu fi maqaa Harargee ol qabuudhaaf jecha hurkaa isaa dadhabbii isaa laceelloo isaa birrii isaa keessa isaatii baasee fidee sii kannu hin jiru. Kana shawwadamin tokko naa qabadhu. Geemni kuni beekaa dadhabbiidha beekaa dalagaadha beekaa ifaa jedhe beekaa birrii keessa namaati beekaa isaatti dalagdee ji'aan eeggattee akka nama gannata isa deemutu guyyaa maallaqa sii kannan san gammaddee fuutee keessa kaattu san beekaa ilaa hin dagatin namni gaafa giftii kanatti argee abaluu giftii anama warra giftii kan nu dhaban arrabsu horii isaati bara abalumaa giftii kan nu dhabe tokko nama arrabsu nam tokko akkamittiin qabee dadhabee fide baasuu diddeettee nama arrabsitaati hin ta'u maaliif abbaan bakka itti tolee baasa malee sigale kanaafi geema namni hundi taphateetu jira geemni namni taphatu kuni amma saayibummaan amma obbolummaan amma hojii ati hojjettu namni si dinqisiifachuudhaan namni sappoortii si godha sigale amma kajuunee kuni wanni naagaluu didee mucaa amma juunee kana wanni naagaluu didee ifiifuu miskiinaa biyya arabaa keessi jiraa deengata geema taphate Oromoon kumni dhibbi keessattuu Oromummaaf jecha waan qabdu hin baafne isa miskiina kana maaltu neenga sadeechi kan diisiise dhangaafin kiyyamma. Dhugumatti magatii leenca tokko maallaqaan dhawateetti maallaqa kannanii fi leenca nuu kan dhiganii moo miskiinni xiyyaara argee miskiina argee jaalallee beekti tan mijaansan dhugaa si dhaqee waan deeggadda kadhate hunda bakka kannee galee amma reengii rabbisu taata. Akkam ta'e mucaa maaltu nyaata? Ayi miskiina kiyya wallah. Amma mutiyyoon tunu geema qabdii yookaan nu fedhee xaabiyaa kun dubbar balasaayee. Ni jirti ya berasa. Ya. Usted es diferente. Berasa kaya karena sih dia bisa bodoh kaya. Ya, siapa nih lihat tuh berasa kaya karena sih. Ane raddu guyyaa qiyamatti kakadde deenggaddaas nama giftii kan nu dhabe qeeqaan turre arrabsaalleen turre arraas nama qabeenya isaa kan nuti dunni isin arrabsuun isin hin qeequun isin komadu sababni isaa badhaasaa kiyya wanni kannan tun horii fiiti abbaan horii fi bakka barbaade kan nu mirga qabu saamiyaan teenyaas geema taphattee baga mo'amte maaliif namatti ni manne faamiliin qabdu nama isi jaalatu hin qabdu nama amantee geema qabattumaa hin qabdu tokkoon nuti komachuu qabnuu fi nuti qeenu hoo jiraate namoota lafaa kee geema qabatudha malee nama horii isaa kan nu dhabu miti. Akka duratti namni bakka huduutti waa kan na kaadgatteef namni bakka huduutti waa kan nu jiru wallaahi warra balqaaba. Osoo bakka huduutti waa kan nan ta'e osoo bakka nama hedduutti na argaadhaaf waa kan nan ta'e haa argan teenya akkuma dibeetu akka maandura sanitti sila har'a giftee kan nan ture. Hin kanneen har'aahu. Ayya.
ايوه لا ترى ده من ترى فدا akasina ko tuga ma akasina ko tuga la na makana ko duga la akana ko duga la amma kadem ga makana ma na dai ti isinga bata yi mato ma anan baka asiti sinin de gara ya abalu ba game na ga bet na kera ra bi te yo da ti ayi mato isi buan kana golum fene ma isin amma ya la da mai sin mira kiti ayya ima du jina kasana sheshe ima du de mitura ima du jini Isibire kamani bar isibire Okay, kamani cafeteria waratani mana season. ya cafeteria waratani ya ta to ni tare ka sani bita ya sabi ya lati kamson ya ka ta ya sabi ya lati kamson ni Makana ma hatu ati te garsa kamson ni ya lati ko no june ndi vejina ka ko june awana majamara wal barad da balad da baka na gam june kana kale jaka desa me ko diga fa na ko na de junior basa junior ga fatamu ka malu ma baka kan da kana min tasammu du goyim da ba ka kan ne wori sa kira kon ko boy fa ya kan ma ko filter bereda filter asa jira filter bereda nama bereda okay da baldu bisla ka guyat san biasa nasi simbi gore simbi go سامع بكيكه في النوم بكيكه في داده الجرا اذا mal segala wo sin jarti na wadi me baro jarti diaspora di sire di sire wadi jira isa jira okay isa jira السلام عليكم. عليكم السلام. لا كسر كينيا ولي ما ولي دوا سنجر شو